makiinaa isaatiin naqee makiinaa ulafee jara harkaa makiinaa shan naqee harka isaa akka jaadaan qismii geessa jechuudha. Qismii sana ol seenee gidduu mana hidhaa ol seenee nus tokko taa'u micaan achi du'e. Micaan arabaa du'e jechuudha. Mana hidha du'e. Akkuma immoo ol seenee immoo gadi qalfadhee manta tokko taa'ee jiru askarii anaan duuba oriyaa dhufte mas. Ganti akka jiru mana hidhaa kan dura buutan beeru kunis akka xiije. Qabiilaan mucaa kana du'e kana. Ammaan tan kistana oriyaa dhufanii manni feeroo natti gidduun godhanii kaasanii ganda baasan ammaa ari'amuu jedhu. Maraa hedduu ammas murtiin tuwaasi murtoota nyaatanii fudhanii manaaf mana geessan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya ashamaa harka fuunee kun jirtan nagaa hassanii ramadaan mubaarak baga ji'a jaalatamaa fi kabajamaa kanaan isin ga'een isiniin jaa asumaan dhugaa warra amata hedduu itti deebuu nu haa godhu warra riskii inni qabullee irraa mirkaa'ee akkasitti gaa hadhaan teenya hundaa duraa qabeeramte keessatti amata hedduu itti deebuu rabbi nu haa godhuun isiniin jaa. Wallahi gaa akkasumatti warreen biyya ormaa as jirtan amata meeqa haadha fi abbaa hasan biratti sumaan illee hedduudha. Wallahi akkasumatti gaa rabbi laal akka itti nagaan soomana kana bakka isin feetanitti niyyaa teessan isin guutee isin asiin soomatu sun isin jaa. Takkaanti gaa hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya goljawuutis fayyee jira. Alhamdulillahi barbaannee garree garuu bakka sanatti nuti kaameraa keessatti mul'achuu hin dandeenye viidiyoo illee irraa seenuu hin dandeenye maaliif magaalaa keessa yaanatti barbaadaa irraa tanaaf hojii karaa meeqan mashkuu ta'anitti anaaf mijaa'uu didee akka itti viidiyoo illee seenuu dhiisee haalaas jiruman jiraachuudha viidiyoo isaanii keessatti illee argamuu hin dandeenye alhamdulillahi oromoon haa jiraattu wallaahi hedduu takka nuuf godhatamuudha isin illee hedduu du'aayii gootanii fi tanamaanu azmaanocha ammas ankar tokkoon jara keenya du'aayii naaf illee godhaadha maaliif haara biyyaatiin kan deema wallaahi gidduu silaa kan qaata galee waraqaa na baatee qaata haara biyyaa galee sababa goyotuutti kanaacha taa'u jiraachuudha maaliif hagannu kan argamee bakka isaa argeechuudha fayyaa isaa arguu hin deemu jeetiin hafee taa'u jira tanaaf wachi alhamdulillahi ammaan tana argamee jira fayyee jira. Wallahi duraanuu badiisuu isaantu nu lakkise wayii arabni kaan dhahee waa godhaa jennee yaadne alhamdulillahi miyyoo waatti gootellee khalaas akkasitti waa gootee bira fiddee jechuudha alhamdulillahi rabbiin baase wallahi jira keenya isinillee hedduu tokko nu galatomadha hedduu isin jaalanna meeqa gadaatu arraan tana wajjin jirra naafnillee wallaahi hara meeqan mashquula taanee anis illee biraan deemuudhaaf deema khalaas inillee na biraan deemtu jee hara meeqan wal qabne akkatti waliin taa'u jiraati jara keenya mee wallaahi saayii bakka kanaa argachuun ni jabaatti garuu carraadha carraa dhagaayii jiruu biyya ormaati ammaan tana waraqaan naafis baatee haa tokkoon ammas innis na dhibteen deemnii hojii yaanaa somana hamboota jechuudha hojii somana hambaa fadda Soman hojii somannet akka itu jiyaana anaan jiru jira ammoo waraqaan na baatee jirti Itoophiyaarraa anis hara biyya biraa deemuudhaaf ni ijaa qaba Itoophiyaatti illee Itoophiyaa taa'aa deemu tanaaf jecha wallaahi meegaa rabbi walumaan jechuudha wajjira jechuudha waraqaa sanallee isaaf illee baasee rabbi akka isaa beekan keessa isin haa baasu jaala du'aayii godhaadhaan isin jaa mee salamtaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama harkafuun hordoftoota chaayinaal aanee jaalalaa jirra jirtu uummata keenya qaalii fi jaalatamoo arraan tanagaa kunoo anaa fi aaneen jaalalaa asitti waliin argamnagaa obboleeyyan hiyyaa akkuma tana dura gartee quba nu qabdanitti viidiyoo gartee golchaawuu dirratti illee akkuma inni isiniin jetti nuti gartee kaamera san aan hin jiru aanee biraa kun warraan tan dhufuu kiyya soomana gartee saafireetiin deebi'achuu barbaadde obboleeyyan kiyya asuma keessan saafiree aaneen immoo viidiyoo san keessatti uummata hedduu wajjin jechuudha dhaamsa goonee jechuudha ani kee hutee jechuu barbaadee warraan tana deebuu kiyya obboleeyyan kiyya akkasi gaa hoggaanitiin kunoo isa gaafadhu golchaawuu qabameellee intala biratti akka argamellee arkeetiin jira qilleensa irrattiin arkee
isarraa illee akkasitti inni bira nama jiru jechuudha. Akhbaararraa dhaga'ee naaf himee jira jechuu barbaadeeti qabamee intala biraan argamee ta'e kana akkasi fuudhanii intalallee qabamtee jirti siriillee gartee gololcha akkasitti irraa hiikan jechuu barbaannee tan isin ibsuudhaaf asiin dhiyaanne qabbileen keenya jidduudhaan haasawattiin kutee Ramadaan Kariim isiniin jecha baga gammaddan warra baranaa khabara hedduudhaa rabbiin haa godhuun isiniin ja'a baga gammaddan qabbileen kiyya anilleen hedduu takkaan gammadee gammachuun hara meeqaan nu seentee gololchi gartee qabamee harkamee fayyee jechuudha sheenillee bira dhaqeet akka jechuudha qorichatti godhu ni taasisee ammas Ramadaan asumaan nu dhufee isaafis ni gammanne hedduu takka gammanne jechuudha warra baranaa khabara hedduu nuuf isinillee jechuudha bareeyyan kiyya amantii waaqeffataa taatanillee egaa akkasumatti gammachuu guddaa isiniif qabna akkasitti kan kiristaanaatillee obboleeyyan kan musliimaatillee hedduu akka baga gammaddanii nutillee garraan tan kunoo akkuma ani jaalala isinii himee jirutti waan gartee inni dubbatullee dhageessanii jirtanii angar waan kanarratti niin faalleessee aaneen jaalala gartee arraan tana haasa'u gartee biyyaa as keessa siriiseetiin deema jedhee ha dubbatu kana hedduu takkan gartee komii takka itti qabachuu barbaadeeti obboleeyyan kiyya maal yoo tan hedduu takka gaa wajjin nyaannee naaf inni kun hedduu takka wajjin turree mudannoo ajaa'ibaatiillee wajjin mudannee jirra ani immoo gartee inshaallah yoo rabbi jedhee xiqqishoo booda wajjin gallaa jedheetiin marii godheeni inni immoo gartee waraqaa hunda hangaan xiyya biraa deemee kanatti waa hunda jaa'iza godhatee hoggaanan amma arraantanan amman ol seenee hoggaanan dhufu waraqallee jaa'iza godhadhe jeenatti dubbatee jechuu barbaadeeti garuu wanni kanaa kun gartee hin ta'u jeetiin gaanilleen harka qabaa jira asumaan gaafa dubbattoota keenya gaa isinilleen waan kana ni dhageessanii mee wanni kun akkam akka fakkaatu gartee koomantii jalatti illee yaadanuu barreessan jechuu barbaadeeti bareeyyan keessan maafuu koomantii jalatti yaadanuu barreessaadha. Aaneen gaa waan inni jawmee gaa asumaan karaa isaatiin isin dabarsaati ani gartee hin deemtuun jaanii mee waan inni jawwaliin laalla. Wallahi obboleeyyan keenya obboleeyyan musliimaa kanneen kiristaanaa kanneen waaqeffataa hundi taasifamu oromoo teenya hedduu takka nu guratu madaa hedduu duraan nu godhanii dhugaadha wallahi sababa kana argachuun ni jabaata amma osoo garaa jabaadhee isaan dhiisee biraa deemuu hin taane jalqaba irratti waraqaa san akka na baasan jechuudha jiran deemu jiraachuudha alhamdulillahi karaa angaluu deemullee karaa yooniidha akkasitti garuudhaaf ammaan tana murteessa jechuudha guyyaadhama sadii keessatti nin gala inshaallah yoo dandee viidiyoo kaameraa isinii mara kanaaf jecha wallahi ambiyya tana keessatti garuu roorroo hedduu narragee jira keenya roorroo hedduu kanaaf jecha biyyaas galii nan jiranii kanamaafin dirqamsee jechuudha dirqama godhee isallee waan kana wajjin gallaa jeeni soomana kana boodatti haa galluu wajjin haa galluu anaan jee garuu namni qaama ittiin fakkaatullee qalbiidhaan wal bira jirra waa hedduu seenaa hedduu wajjin galmeessine maalatiin carraan kun yoo ana dabre amma lammada carraa kana kana argachuudhaaf nin turaa jechuudha keessa kanaaf jecha carraa kana itti fayyadamee achi biyyee silaa hara biyyatti galee isa eegee jaanii jira wallaa jara keenya akkasitti jechuudha akkuma gadallee quba qabu ammudannoo akkasitti ana mudate osoo karaa miidiyaa kan biratti hin dhufin jechuudha amata meeqa dura amal lama dura jechuudha ergan amal lama gee ergan hara miidiyaa kan dhufe san dura jechuudha waa'ee miidiyaadhaa kana quban qabu yeroo san keessatti miidhaa guddootu narra ga'e miidhaan narra geessas isiniifin himaa. Himigaa seenaa tana dura osoo naaf itti walitti dhufin jechuudha amma seenaa nati himuu deemtu. Egaa jechuun seenaa tana osoo naaf itti walitti dhufin tura jechuudha. Biyyuma tana keessa. Jara keenya osoo anaaf gadaan walitti dhufin tura seenaa ajaa'ibaa mudannoo ajaa'ibaa taammaatu mudannoo xiqqoodha. Ajaa'ibaa takkaatu ana qunname egaa rabbiitii sana keessallee rabbiin na dabarseeti taammaatu ilmaa xiqqoo dhabu tana keessattillee rabbii ana dabarsee asiin nagee. Gaafa fuula miidiyaa irratti baatee ibsineef ibsuu hin dandeenye gaafa sana. Gaafa sana miidiyaan fayyadamu. Akkasii. Gaafa sana miidiyaan fayyadamu. Akkuma dura bara jiddu waan tansitti hin sa'u. Namaan dhagee fuula miidiyaa irratti garuu waan sana xiqqishoo. Jara keenya mudannoon tijalleen isiniifin himaati. Gadaadilleen asumaan dhaggeeffadhu ibsittillee miti jira. Yoo raammatallee hin beekne. Wallaahi amata irraan sadii keenya jechuudha amma. Amma sadii keenya. Jaara san keessatti jechuudha bakka dalgaa jette jechuudha ramadaana kanaati. Ramadaan ammaa kun sadii moo sadii. Sadii amma sadii jettee sadii moorii. Osoo bakka dalagaadhaa dalagu jiruuti bakka dalagaa san ganama jechuudha abbaan nuti muka diriinu kaanicha rabaa
ganama deemat qadaan ofide. Ganama deemat gisee qadaadhaa deemaa jechuudha qadaa bidee. Zaa inni deema sanii naatu ijoollee daleessiisa. Ijoollee daleessiisa nan jenna gaa deema. Mutii jechuudha. Oromoon hedduu Oromoon nama shanii keenya yeroon illee nama shani. Nuti walii gara nama 10 jira keenya. Nama kurnan kanaan osoo dalagu jirruuti guyyaa tokko amma guyyaarraa abbaan dalagaadhaa ganama deemat akka ganama raasaa jaa ijoollee kanaa dalagaa agarsiisee tartiiba irra kaa. Osuma kana oolti guyyaa tokko rabbi haasatuma ijoolleen arabaa sun nama shamokaan ni geessi mana ol seentee rabti. Dalagaa ittee. Tanan gaa itti ol seenee ijoollee maayii rabtanii jeeni dalagaa ammayyaa dhiftanii jeeni haala fa'aa dalagaadhaa inni haala fa'aa dalagaan naan ijoolleen natti ooyite maan dala mana asatti. Arabee ana dhayeessaa. Isiisan natti oriyaan taa silaa amma an bakka tanatti saaba ollaa saaba illee saaba akka keetiin hin garree ijoolleen Oromoo shan sunis addan baanu saahiba. Yeroo san keessatti yeroo ijoolleen arabaa sun natti haatee natti oomitu ani biraa fiiganii jechuudha. Jari sabban keetii akka Oromoon si biraa ijoolleen sabban kiyyaa ani biraa deemte jara dheessite ani bicha mana keessatti hafee gama na darbanii gama ana darban ni dheenillee ni kun tokko dha'u wanti isaanii amma nara dhaabbatan guddimaa tokko jira guyyaan tokko sun shabaaba guyyaa santuraa dhufee jechuudha. Guyyaan tokko gujiin daleenne. Inni kun nallee tumine. Anjira han dheedin bisin tulbiti mana gabbaa jiru inni hulaa gubbaa dhaabbata. Hulaa gubbaa dhaabbatu kana asimaan kadhee telefoon argaa. Telefoon argaa tulub jeetuma baasa makiinaa akka jennu makiinaa hadaatuun keessa. Telefoon asii tulub jeetuma makiinaa dhiyoo. Waan telefoon jeetuma jaan fiigee telefoon isaa akka laalee tokko telefoon isaa jala dhabe. Gara galee duuba sanuutu zaan sun zaa qadaati. Dura fikitiin gabbee alatti gabbeetu barantaan duratti itichaa qixxee na qoye garaan keessa. Garallee na qullaa godhaa kusan. Amma gaankisii garaa keessa ana dhiitu mucaan jiraadha amma gabbataa. Bakkaan jiru ulaatiin zaame ammaan tana labataa irra deemee ammas mucaan na deebisuu deemamus. Amma gidduu mataan kisii mal jiru kaamera jira. Dura fiigee mana seenu. Mana keessatti isin dhufee amma asumanni duuba ofii gujuutin duuba gara galeetuman mana caanii keessa jiiti. Cinaan keessa. Qaama saraan gubbaa. Qaama saraan keessa dhiise. Mucaan kiseen qaama saraan keessa mana caanii kana keessa dhiitu. Jeetu achumaan gattaa mana. Bu'aatu mucaan dubbanne harkuma lafarra gabbee. Gabbeetu nuti mucaan achuma mana hakimaa dhaqee an kan amma naqumaan qabu. Isin abbaa dalagaa qabaddu. Abbaan dalagaadhaa dalagaa jibbee malaa sanniitiin ofii naan jee. Igaanillee quba qabu. Amma mucaan siyaasa dhee. Mucaan daa'ima amaleera. Amma ganamatti aanu isin lafaa hoo anuma akka sabbuu nyaatu kana daa'imanii taa guyyaa isa walilles garsiifte obbeessa jechuudha. Obbeessa isaa. Obbeessi isaa daakuu sun mana akamaatti dhufe qubaan garsiisan amma namaa taa'eetti ganama sabbuu nyaatu jiru kana nagarraan sikkiin akka baafate. Si mucaan nagarraan maa sikkiin baafate jedhu taa'eera. Hogguu ana gubbaa qabu akkuma sikkiina natti akkana jibeete. Hasilaa kaas nankatti morma kan irraa dabarsu harka sikkiina kanatti ifraa qabu. Sikkiin tokko gubbaa waraanne waan kanaan beeku waan maan tana obbeessaati hadhaamee mana akamaa jiru kanas qubaan qabu. Takkarraan beekati. Takkarraan beeku. Maallaqa gartee firraan gaggeessiin jabbaa abbaan dalagaatis maallaqa natti gaggeessiin. Maan isa godhe beekamu gaaniin sitti ga'a. Takkarraan natti ga'a. Gidduma isaanii daa mucaan mana akamaati laaffatee amma ganti isaanii guutuun mana akamaa jiranii achi meeshaa gootanii rasaasa gootanii rasaasa kana Oromoo arganitti dhaa dhufan mantan. Amma isaan lubbuma na baasuudhaan. Anqaa biyya lubbuutti jabaatee jee ibsa bare. Gidduma kana abbaan dalagaa sunis wallaa haa galtoomu. Makiinaa isaatiin naqee makiinaa ullatee jaa harkaa makiinaa shan naqee harka rasaa akka jaadaan qismii geessa jechuudha. Qismii sana ol seenee gidduu mana hidhaa ol seenee tokko nus tokko taa'u mucaan achi du'e. Mucaan arabaa du'e jechuudha. Mana hidha du'e. Akkuma immoo ol seenee immoo gadi qalfadhee maanta tokko taa'ee jiru askarii anam duuba oriyaa dhufte mas. Ganti akka jiru mana hidhaa kan dura guutan beeru kunis akka xiiji
Qabiilaan mucaa kana du'e kana. Ammaan tangistana oriyaa dhufanii manni feerroon itti ittiin godhanii kaasanii ganda baasan ammaari amma jedhe. Amma nama jettee naan jedhan gammaan tan. Ammatis kan jettee ati baasan midhaan keessi. Mucaan du'e jira naan jedhamee turetti. Abboogus tanan gaarii kadhee wanni ijoo wallaalee immaallee na qabu achi na fuudhanii bisee feerroodhaan ganda baasan. Uummanni beeru hundaan as ta'an harkatti cabseetuma kan nam fuune katti. Akka taskarii ulantumtu namni meeqa dhufee katti gochuu mara jedhe. Achi makana abbana darbanii mana dhayan keessanii. Amma yeroo san keessatti gisee mana dhayan keessa seenu. Na bifitaatti namni nama ajjeesee numa ajjeesa. Numa du'aa jiran. Wallaa jira kan jedhu beentun osoo itti hiban ta'anii. Wallaa ramadaana haana nesu mul'isin. Achi gisee mana dhayaa tokko dhaqee harkaan tokko bulu miidhaa tokko jira jechuudha. Kolfaan akkasa itti ilma hangasa. Yamaniidha. Oromoon takkan jiru achi keessa. Amma mijaan kunis nama ajjeese. Amma gisanii isaa hara mana murtiidha yaaman amman tana. Hangaasnis afaan sirriitti hin beeku jira keenya dhufee amanta akkata jechuudha. Gitan dhufee amanta akkuma kana gahee afaan sirriitti hin beeku. Jaa kan keessatti ammallee baragaan muddamsuudhaan wani ijoo hin beeku. Dhufee amanta akkatti dhufee amanta akkatti akkas ta'e jechuudha. Giseen manidhaan akkas ta'u guyyaa tokko bulu mana murtiitti jechuudha. Maakamaan mo'ame mucaa yaamanii mucaan wajjin feeroo ta'anii mana murtiin goosanii. Silachuu bakka taphate. Ati sammaan murtuma nama ajjeesee qabdu jechuudha. Amma mucaa san murteen du'aa itti murtootte. Gandi isaanii dhufanii ganda nama irraa ajjeesan maallaqa miliyoona ta'anii didan hojjetan malee jedhanii. Akkamitti dadhabanii gaafa irraa amman tasiyaa ta'e jedhanii gaamman tasiyaa taa'u jira amman tana dadhabanii achi gisee annatti ibsan anjaa deemu malee ammas waan takka waan qabu. Afaan hundaa. Atilleen wajjin an jenna. Atilleen baruutu ta'an hin jenna. Amma mucaan baruutu hin deemu. Hoggomman atilleen baruutu ta'an hin jenna. Agaa'oo gaayilaa san gandi isaanii jimaa kana akkana fidee gaayamanii jima qabaati. Jimaa kana miikaa lamaa fi bakka siyaaraa kana qabilaan fidanii. Kana kan keessa hojjetan kanaaf. Kabruutu deemu. Kana qamoo jimma amma hiyyaan kun maal naan jaa atilleen nuti naan jabu. Askara muka saya itu. Ega Muhammad tamburdui dia munus atilin itu nanje. Ana mau gua ada pinta mire. Khana jara khana uci kamati. Tufu bio. Amma gua akan raja sagal genyu. Aku ke yuni pun edun madun khain anjo. Aku kasih. Mana jasuni panama san muni de. Sarukat de. Wanni kun dhakaa kun gubbatti beektataa jechuudha. Kana gaasii fi tokko amma hammama kasaan cabsee fideet kana itti tolfamee gidaara kan tumaa bullee tolfama kana bulkeetaan adda tokko buqqumne harka gahuun qollaadha jala kaayi addarbii hanjee maggoon bulkeeta kana asin darbajee harka jala kaawu bulkoon wajjin aatti dirgim jee mana askarii gubbaratti. Askari achi gabbaatee rasaasa. Nama beete. Akkasitti gaa amma ol deebanii nutumanii fuudhanii ammas mana hidhaa guddaan gosa amman tana. Haana warra nama ajjeesa qoftiin itti hidhamu namillee achi hoddu. Achi nu geessan gaa amman tana guyyaa sana amma mucaa adduu deema asirii gahee asii siraannee amma makarii biratti hojjetanii hin jedhamu. Dhufanii dhiigaan kee gurgurduu hin jennu. Dhiigaan kee gurgurii duwwii hin jennu. Maatiin jedhii. Akkasii kan rifadhu ammaan tana dhugaadhaa ammaan tana baate kalaas eegalee gurgurduu gadi didee kuma digdama takka maddi yaaba kuma digdama yabanii haa. Kan ol baay'ee kuma jecha kuma lamaan jimaaf sadhee agoo kaan nama hiriyeef siraatii kun deemu jee. Amma asii teenye qamaati amma. Zaanuma inni ammas zaan teenye geesse tuqusii qabaanii ol kaanii siraa ta'an itti hina. Immaan kun nan qabu qaamna ija kun ammoo heeti akkana firri jala. Amma zaadana gaa ugaa mariini ga'u. Bicaa achumatti ajjeesan. Isaan nama birallee bitanii isaan nama ja'a
nuti nama torba jechuudha. Kanaa wajjin nama torba jechuudha ijooti duratti kaan kompilaa hallatafaniituma harkaan dibatti hidhanii rasaasa kan gubbaa dhaabbatanii dhaqadhaqadhaqa itti godhan. Achuun keessa baate. Achuutti keessa baate. Sun ammoo wani inni majjeesse. Rasaasaan. Rasaasa inni majjeesse. Haammoo sikkii inni majjeesse jechuudha. Haada kana feeroo takaaniiti rarraasan kanatti. Lubbuun gattii amma kita hangisee ajjeesee jiran. Farrisi. Ansammuun tiyamma garaan galte. Maraadhee baraasan ammaan dana. Ammaan dangisee tarangaan tiyamma achi abbaa murtii dabalee akkana Somaalee san Somaalee hin jennu jedhee wariyaa san deemsaadhaa jennu. Korfat deemsaadhaa jennu. Achi raqama korfaa nama barreessanii ana hannan bituun korfaa dhaqee seenu manni dhaa guutuun guutuudha. Bakka bultiqati. Bakka sun dhabeetiin gama mormaan jaa taa'ee amma isaa shan booda ni rafanii amma isaa rafisaa bakka irraa fudhabeetiin eessumaan gaccisaa ishee gama bakka irraa fudhame. Yemaniin guutuun warroonni amma achi isaa hiraa jiru hundinuu nan dhiisan. Ati biyyatteetii dhuftee maaltu yemanii nama fannisee geessisee. Hundi kan nuti. Silaamni isaan sunuu yakkamtootaami. Siilaa. Lubbuun xuraaniiti bakka itti hanqoo qofaas. Achi keessa hanga suura kaasanii namni rafe manni ati bakka irraa fudhame amma firaasha tokkoo fi honga tokko anaanan gargariituman hammama haa seenu. Hammama hangas afadheetuman hin riiba. Amma sibii saata lama kaani hammama tuman boo hin dhagaamman dangaarii hin jiru. Amma qalcheetuma rafu. Narattumanii amma gubbaa ifaan natti gadeebsanii naaf ciisaa. Achi gaa kundiin guddaan dhufee hamani isaan guutuu eegu. Achi ammaa waan kasana baasanii jaalallee itti xiyyaa jechuudha. Galeenii maal akkamitti kan miskiina jeeni olaa kan ammaan tana. Osuma akka jiru baajarra kunis osuma kan akkaaniitiin osuma kan isaan kanaa wajjin jiraatutti. Maraa hedduu ammas murtiin tuwaasii murtoota nyaatanii fudhanii mana geessan.